Sagaleen hin dhagahamti. Sagaleen jirti. Sagaleen jirti. Sagaleen hin jirti. Sagaleen jirti. Bareedduu sagaleen hin jirti. I don't think so. Sagaleen hin jirtu. Share walii godhaa wal yaamaa. Share walii godhaa wal yaamaa. Share. Sagaleen hin dhagahamti. Seena. Nagaha alhamdulillah. Akkamatin jirta. Hin dhagahamti sagaleen. Fayya qabdaa. Sagaleen hin dhagahamti. Eeyyee jettee natti fakkaata. Wal yaamaa. Share walii godhaa wal yaamaa. Dhaamsa qabnaadha. Ilmaan Oromoo hundaaf wal yaamaa. Iyyaa bareedduu. Share waliif godhaa. Share godhaa hin jirtanii nauma sadii keessa jira ammaa fi xiqqishoo hin eegna haga wal yaamtanii invite wal gootanii maal jettanii turree biyyaa takka hin seenna gizee waan takka waan garaa nu nyaatu yoo jiraate akkam obboleeyyan tiyyaa nagaa qabdanii fayyaadha. Ani isin yaadee jira. Share walii godhaa. Wal yaamaa hagi keessa jirtan kun akkam nagayaa jirtu hundi ilmaan Oromoo kan baha jirtanii kan lixa jirtan kan kaabaa kibba jirtan if jiddugala Oromiyaa nagaa qabdanii. Dhaamsa kee kana share godhaa. Baaleef dhaamsa qabaa. Oromoo hundaafillee dhaamsa qabaa isiniif dhufaa jira. Baalee bahaa gindiriif dhaamsa qabaa. Baalee lixaa roobeef dhaamsa qabaa. Galma qabsaayotaa hundee saba bal'aa madda walaabuuf dhaamsa qabaa. Share walii godhaa. Yoon akkas jedhu ammoo kan waan seenan na gaafatu ka yoomillee dhiisuu hin dandeenye. Hadaabbaaf dodola harannaa nassaboo qaama biyyatiyya jaraafis dhaamsa qabaa. Wal yaamaa. Share walii godhaa wal yaamaa. Eegas booda arsii bahaa arsii lixaa tiruu tiyyaa cinaa qaama kiyyaa isinis dhaamsa isiniif qaba. Natti mufatinaa hunda Oromoo guutuu qaama kiyyaa saba kiyya dhiiga kiyya isin hundaafuu karaa jira. Na jalaa hin mufatinaa yoon Baalee jedhu waan jedheef qaba. Naa dhihaadhaa. Share walii godhaa wal yaamaa. Dhaamsa jabaa qaba. Wal yaamaa. Yaa addaa kiyya akkam jirtaa fayyaa? Baga dhufte welcome. Atillee welcome. Share godhaa duuba. Share walii godhaa wal yaamaa. Gadi hin bu'inaa ol deemaa.
akkam nagahaa jirtu hundi ilmaan Oromoo baay'ee isin yaade kan baha jirtanii kan lixa jirtanii kan kaabaa kibba jirtan hunda keessanuu baay'ee isin yaade dhaamsa isinii qabna waliif sagalee ta'uu qabna roorro walirratti ilaaluu hin qabnu kanaafiyyuu waa'een dhibeetillee ni jirti waa'een argitee dhibirra badduu waa'ee bilsiginnaallee hin dubbanna maaliif jennaan dhibee rabbitu nutti fide rabbitu nurraa deebisa laakiin dhaaba bilsiginnaa tanuti fuunee harka keennan ifirra keenne ka sababa ofitti taane waan hundaa rabbi sababaadha rabbuma nutti fide jarallee rabbi nurra kaa'e garuu sababaan jaraa nuhuudha sababa dhibee ammoo rabbiidha mara caalayyuu rabbitti nurraa deebisa kanaafiyyuu sheer walii godhamee waliyaama dhibirra baddu paartii bilsiginna dhibee koronaa rabbi nurraa haa deebisu jabaadhaa uf eegaa waan silaa qofarratti godhatuu qabdan hundaa godhadhaa nyaadhaa dhugaa akka gaaritti maraqii dhugaa zanjabiila waan hunda akka dansan nyaadhaa isiniin qabdu jabaadhaa garuu koronaa vaayirasirra badaa ka harkaanu qabu dhaaba bilsiginnaati dhaaba bilsiginnaa koronaan hamaan vaayirasiin hamaan jara kana duuba nutti ofirra kaa'e malee rabbi nurra hin kenne sababaan nuhuudha rabbillee waan takka tarkaanfadhaa jedha tarkaanfii keessan keessa riskii kennee jirraa jedha yaa riskii waan san tarkaanfii goone yaallee falmannee lollee ifirra kennee bilsiginnaa fuunee ifirra kennee gaafa san obbidiyoo jedhamti maqaa jijjiirattee nutti dhufte deebitee kunoo ardha ummata keenya kunoo ka wallootillee fixaa jirti nami gariin Abiy Ahmed maal isin godhu jira ijoollee walloo laayiniidhaan seenanii fi Abiy homaa isin godhutti hin jiru Amaaraa fi argite affarti wal tahee isin fixaa jiraaya Amaaraaf affar eenyuun bulti Abiyyiin bulutti hin jirtu dhiiroo rabbi isinitti haa argisiisu amma wanni anga dhufeef irra guddaa yeroo baaleef dhaamsa qaba jedhu Oromoo tiyya isin hinduu qaama kiyya guutuun qaama kiyya Oromoo tiyya bal'oodha saba kiyya dhiigi kiyya yeroon baaleef dhaamsa qaba jedhu maanguddoo teenna jaraaf dhaamsa qaba ka bilsiginnaa deeggartan rabbi sodaadha bilsiginnaa mee dhaabbadhaa laala waan isaan irra jiran dhaabbadhaa laala maanguddoo teenna warra gindhir qubatan baalee roobee warra qubatan madda walaabuu warra qubatan rakkinna naannoo keessan gubbarra jiru ka bilsiginnaan isinirra keette meeqa kamtu jira warri yeroo naannoon Somaalee ummata keenyatti kaatee ummata keenya naannoorraa buqqiste haga ammaa naannoo ofiitti deebi'e kana isin gaafadhuu barbaade warra baale dhagaya ilmaan Oromoo hunda warra san wanni deebisanii hin deebisne bakka isiitti deebistee hin deebisne warra madda walaabuu jiru bakka isiitti deebistee hin deebisne martuu muka jala ciisanidha mallaqa fuutee paartii argitee paarkii tokkummaa jedhanii kamililikiin tolchite san maaliif ummata san itti baastee bakka isaaniitti hin deebisin maa bakka gaarii jaraan hin qubsiisin Abiy Ahmed asiin dura gizee baala dhaqe maal jedhe angaaf asiin dura yuunivarsiitii madda walaabuu sanin erganii karaa madda walaabuutti makiinan dhoqqee keessa nuun seenee makiinan karaa sanitti nuun cabee jedhe karaa sanii maa hin tolchin beese inni investiitti godhe tokkummaa saniin eegasii ammallee gaddeebi'ee ummata keenya ka walloo dhumu fixu jira gizee wallagga jedhanii wallaggaaf iyyanii laal namichi kunin ifi paartiin bilsiginnaa tunin waan isin nutti bantemee laala yoo bakka takkarraa iyyanii buusan bakka takkaan gabbaati ummanni kunin yoo bakka takkaa iyyitee ummanni Oromoo wallaggaa jennee uu jennee bakka jirru gizee nu iyyine amma wallaggarraa buusan kunoo amma wallaggalleen dhumu jirtiidha dhiigni hin dhaabbanneedha amma kunoo walloo eegale deengadda gizee waraana Oromiyaa jedhee waraana kuma hagami leenjise affarillee leenjisan ka leenjise eenyudha waraana lamaan kana ka leenjise eenyu bilsiginnaa miti maaliif ummata walloo miskiina Oromoo waggaa 150 himatti garuu jarri waggaa 400 fixaa jiran Amaarri waggaa 400 ummata walloo fixu jira ijoollee walloo
halkanii guyyaa hin rafina ibidda abbaan tuqate bobaha jette Oromoon yoo isin ifiin hin iyyin Oromoon isin dhageette isin hin iyyitu gabbaha u jedha yoo isin hin jedhin Oromoon isin hin dhageettu kanaafiyyuu gabbaha iyyadha bakka jirtan martiyyuu gizatan Oromoo gurra isi warri abboo ummata Oromoo ka biyya alaa jirtan rabbi sodaadha ummata kanaaf ka'a dubbadha ummata Oromoo warra hayyoota baay'ee biyya alaa kana qabna isi ummata kun maal nu dalaga gizanuti ummanni keenya dhumee dachii tanarraa fixan qabritti waa namaa ergani ani kana ajaa'ibe ammallee amma lammaa magarsaa dhokate bakka warra qabrii ta'e innillee xayyibaan akkas warra qabrii taate namni takka ka dubbatee jarritun karamin maayyee aante jettu hin jiru kalee isaanii beellama seene keessattuu lammaa magarsaa Oromoon lubbuu qabdee gabbaasuu qabdiidha wallaahi billahi lammaa magarsaa amma Oromoon martuu jettee gabbaasuu qaban namicha kan because isa ka Oromoo owwal nama dhibiitiyyuu mitiyyuu abiyyi eenyu nutti gaffidee paartii bilisiginnaa tana ta'arra maqaa jijjiirattee Oromoo gadhuftee Oromoo fixu jirtu eenyu kan nutti fide jaraa miti meelaalaa duraan Tigreerraa waa himanidha Tigre gaafa duri gooddanyummaan zarummaan angoo namarra keetti jedhan angoo namarra keetti ishi taayee dandaha gooddanyaa isaa biyya alarraa galchee atoo ijoolleen Oromoo meeqa kam warri seera barate meeqa kam jiru maaliif angoo itti kenna meelaala rabbi isinitti argisiisu ummanni Oromoo hayyooti Oromoo ka bakka mara jirtan waan kanarraa dubbachuu qabdan namni hiriyummaadhaan angoo walii dabarsuu jiraadha namni akkam dhufe amma leelaal misteekii guddaa inni dhufe ji'a lama asoon ta'in maanguddoon Oromoo kunoo gujii keessaa dhumte waan kanallee abba ajjeesefiyyuu haqni kunillee gabbahuu qaba yo abbaa ajjeesefiyyuu abbaaf ilma walirratti ajjeesanii abbaa ajjeesefiyyuu haqni kun qoratamee gadi bahuu qaba ammallee warra baalee dhagaya warra baalee kan irraa dhalate dhagaya namni jalqaba bakka irraa dhalate waa itti himaa namni bakki itti dhalatetti waa hima eega bakki itti dhalatetti waa hime booda Oromoo bal'oo dhaqqaba warra baalee biyya tana haati isinidha Oromoo bakka maratti dhumu jirtu haati isin ummanni Oromoo baalerraa gadi bahee bara isintu gabbahee ummata kanaaf dubbachuu qabdan jaaroleen teena ka baalee ka wanni jala tetteettanii bilisiginnaa jala tetteettanii haga nuti maqaa isinin dhoyne jaarolee baalee haga nuti maqaa isinin dhoyne gabbaha ummata Oromooti dubbadha Abiyyi Ahmad ummata kana nurraa dhaabi jedhaati dubbadha warri baalee isin nafseen teessan Oromoon madda walaa bitirraa baate isin haadha ilmaan Oromooti gizee Oromoon akkanatti bakka maraa du'u jirtu maaliif callistan maanguddoon teena tabaalee gabbaatee dubbachuu qabdi isin haadha olmaan Oromooti ilma namaa abbaan itti kakatu hin danda'u haadhatu itti kakate isini haati ilmaan Oromoo jalqaba gabbahaa dubbadha warra walloo ka dhumu jiru nutiyyuu walloo miti Oromoo nuti fakkirra arsii dhagaha arsillee isinitti himuu fedha yoo arda walloodha gabbaatee ummanni Oromoo dubbachuu dhabde nullee gosa teenna arsii keessaa baasa maaliif jennaan ummanni walloo ka dhumu jiru gosa keennaadha dhugaa walitti mina abboo waan takkallee waliin dhoksinu warri walloo ka dhumu jiru shanyii ilmaan raayyaati shanyiin ilmaan raayyaa arda bakka maratti boohaa jirtu waggaa 400 waggaa 150 himatu jirtan Oromoon bal'oon walloon ammoo waggaa 400 ka gabroonfatanii zanyi isaanii lafarraa balleessan gabbahaa fi dubbadha yoo walloon Oromoo hin ta'in gabbaha Oromoon guutuun waakkadha walloo nutilleen arsiin nu waakkachuu qabdidha nuti gosa keenya raayitu nu waakkadha waaqoo guutuu faan raayituudha shanyii ilmaan raayyati Adam Jiloo raayituudha daadhii Hajisaak daadhii faa daadhii tarreefaan raayituu arsii waakkachuu qabdi sanii miti yoo jettan obboleeyyan keenya ka dhumu jirtu gabbahaa dubbadhaafi yaa baaleen gootawwan isin ittiin dhaadattan ilmaan raayyati yaa warri baalee gootawwan maqaa isinitti hore yoo dhugaa rabbii dubbatan ijoollee baaleeti baale keessaa gosti keenya waakkadha because obboleeyyan keenya dhumu jirtu ijoollee walloo ijoollee raayituu isinillee ka biyya alaa ciistan ijoollee kanaaf sagalee ta'uu diddanii wanni jettan gabbahaa fi sagalee ta'aafi yaa sanii miti yoo jedhan Saaliyaa Saamii dubbii kana biraan naagaha isiidha ka waan walloo yeroo hedduu qoratu baale deemtee waan kanallee qoratuu qabdi daawwee qaachan dhagaya isinilleen warri arda hujjiran
warri arada hujjiran ijoollee daawwee haraweeti jedhu jiran isinillee maqaa keessan qabdi daawwee sarar daawwee qaachan arsii keessa ka jirtu daawween gabbahaa fi dubbadha yoo dhugaa rabbii dubbatan wanni arda argitee isaan boohanii isin nagayaan teettaniif hin jirtu waakadha nullee gosa keenya of keessaa nu baasa arsiin nu jibba bes obboleen teena dhumu jirti ijoollee walloo dhumu jirti yoo dubbattaniif gabbahaa dubbadha isaan arda boohanii kophaa isaanii waggaa 150 isin gabrummaa himattan jarri waggaa 400 ban jarri kophaa hin dhalanneedha booranallee akkasuma walloo booranaa jedhu jiran gizee maqaa isaanii dhahan maaf gabbaatanii hin dubbanneef haga kophatti zariidhaan wal qooddan isin hundiyyuu ka warra kana waliin jettan naannoo kana namni akkam namni isaa adoo dhiigu jiru Abiy Ahmed deeggar narraa dhalate bichaadhaaf feerii miti wanni akkana warri ijoollee walloo ammallee maaliif miidiyaa komattan jettanii balaaleffattan ijoollee wallootirraa gattaa'a maaliif jennaan waan gaarii miti isaan dhiigu jiranii miidiyaallee mirga qabanii komachuun mirga qaban miidiyaa Oromooti yoo isaan komatan haqa qabanii miidiyaan Oromoo dhaabbatee laale kunu ardayyuu dubbateefi jira miidiyaan dubbateefi jira jarallee dhiibbatirra jira jarrillee kana beekuu qaban garuu warri ijoollee walloo kan miidiyaa balaaleffate jala deemtanii walloo maaliif akkas jette jett ijoollee walloo maaliif balaaleffate jettan ijoollee irraa gattaa'a waggaa 150 himattan isin jarri waggaa 400 ka isaan gabroonfatu jiran bar namni walloo ka namni torba ka arra du'e yookiin kalee himu jiran nuuf 70 silaa Oromoon guutuun asoo akka walloo taate arra silaa way gabrummaa jala jirra asoo Oromoon guutuun akka walloo taate gabrummaa jala hin jirru gabbahaa dubbadhaafi ijoollee walloo ka fixu jiran arsiin guutuun gabbahaa dubbadhaafi gargaara dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waliin gahaa sheernaa godha warra baale isin Oromiyaa guutuuf haadha gizee Oromoon isin jala boottu callisuun qabdan silaa namni gabbahee Oromoo tanaaf iyyuu qabu isin ture dhiibballeen isinirrallee jiraattu jireenyillee isinitti ulfaatu mootummaalleen dhiibballee isinirra kaayee waggaa dheeraadhaafillee rakkattan garuu sagalee ta'uuf hin dadhabdan wallooni akka isin kophaa dhalattee bakka kaan Abiy Ahmedin argisiisna yaa walloon kophaa hin dhalan nuyyuu nu waliin dhalatte shanyii ilmaan raayyaa guutuu waliin dhalatte gabbahaa dubbadhaafi ijoollee walloo ijoolleen Oromoo hundiyyuu gabbahaa dubbadha akka dheengadda wallagga jennee mootummaa kan itti iyyinetti walloo jennee iyyuu qabna gabbahaa ijoollee wallooti dubbadha dhiiga ilmaa walloo ka jigaa jiru tabaa miti nuuf nami tokko 10,000 nuuf ijoollee walloo nami takka ka du'u 10,000 dhiira 10,000ti maaliif jennaa waggaa 400 nama gabroonfatanii haga ammaa zariin isaanii jirtu walloo malee eenyutti argee dhagee walloo Oromoo jette jara malee eenyutti argee dhagee sila isaanii bakka koba kutatanii marfamanii akka zeegaa lammaffaa jara keessa taa'utti jiran isinii kunoo walii galtanii Oromiyaa guutuu wal jira jirtu kunoo wallagga yoo isin biratti boottu dhoowwuu dadhabdan finfinneen kunoo achiin gamaa gamanaan marfatanii bira teettan kunoo ka isin bira saamamuu jirtu isinii bakka maraaniyyuu Oromoon finfinnee marsitee jirtu karaan hundiyyuu karaa Oromootiin itti seenan gaddeeffachuu dadhabdan finfinnee maaliif jennaan sila walloon achi keessa teettee ilaa ammaa dhabamsiisuu dadhaban silaa namni martuu akka walloo san tahe walloo nami tokko 10,000 nama 10,000 dhiira 10,000ti nami takka itti gaafataman nama takka walloo ka du'eef Abiy Ahmed zamana isaa keessa dhiiga nama 10,000 kaffalta Abiy Ahmed yaa dhiiga nama 10,000 siin dhiisnu Abiy Ahmed dhiiga ilmaa walloo jechuun namni takka 10,000 dhiiga nama 10 gumaa nama 10,000ti nama 70 warri kaleetiin ajjeesti gumaa nama 70ti yaa ijoollee walloo ka fixu jirtan irraa gattaa shame on you Abiy Ahmed yaa ijoollee walloo ka irratti daawatee afariidhaa fi naannoo Amaaratitti ajjeesi afariif naannoo Amaaraa si jalatti hin bultu afar dheengadda atii miti ka waraana isaanii leenjise yaa taa'ee dandaha ka'ii dubbadhu ammaan kan maaltu nu galchi akka gaafa cinaaksan kaa waan jabatti harkaanu qabaati nurraa galaa jettee uummata fixuu jiranii ifirraa galchite gaafaatiin Oromiyaa gubbara turte kaan nageessoo ka'ii dubbadhu amma abbaa haqaa Oromiyaa si godhaniiti
no achuma gaddeebitanii namuma ajjeesina jaarole ma Oromooti fi argitee abbaa qabeenya Oromoo dheengaddalaal abbaa qabeenya Oromoo ajjeesuudhaaf makiina waan inni keessa jiru seetanii dhukaasa itti bantanii waardiyaa isaa nama lama ajjeestan sheemii isinitti hin dhagahamu xiqqollee ummanni Oromoo tokkolleen faayidaa iyyuu asoo qabaattaniiti abbaa Oromiyaa biyya keessa ari'anii silaa hin callistan ijoolleen Oromoo bar abbaa qabeenya Oromiyaa bar Oromoo maraafi wanniidha waan fedhallee haa ta'u yoo fedhe yaa abbaa qabeenya keenyaa jabeeffachuu qabna nama Oromoo tokko nurraa du'e jechuun salphina gizee ammaan kana maaliif Oromoon callistan ijoollee walloo ka fixu jiran maaliif callistan maaliif hin birmanneef yoo walloon Oromoo hin ta'in nulleen Oromoo miti yoo walloon Oromoo hin ta'in nulleen Oromoo miti maaliif jennaan yoo walloon Oromoo hin ta'in maaliif hin birmanneef maaliif hin dubbanneef maaliif hin gargaar mootummaa halkanii guyyaa itti roorisu jiru maaliif hin dubban warri nama jala deemtanii nama arrabsitan shame on you guys atoo namni nama dhiigu jiru wanni isin nama arrabsitaniif maali dikkollee isinitti hin dhagahamu ani kana ajaa'ib intala dheengaddalaal intala takka ta dheengadda obboleessisii yamani Suudaani tajjeesan gizee isin ol baatee dubbatte jala deemanii arrabsan rabbi sodaadhaa gizee namni nama dhiigu jiru namatti hin qoosinaa namaan hin geerarina mootummaan dhufaa dabraadha nutti walitti tafa ijoollee Oromoo kan nama jala deemtanii paartii tana deeggarra jettanii asoo namni keenya dhiigaa jiru nama arrabsitan shame on you mootummaan hin dabra Abiy Ahmedin kuf because dhiiga ilmaan Oromoo ittiin taphatu jira zamana isaa keessa bar zamanni maanguddoon dhumu jirtu maanguddoo Oromoo fixu jiran bar zamana argitee kijibaadhaan gizee amma wallagga jennee wallaggaaf iinee ajandaa guyya martuu torbaanirra ajandaa uummata Oromootiif baas sheemiin isinitti haa dhagahamuuti ijoollee wallootiif ka'aa dubbadhaa Oromoo ijoo obboleeyyan teenya ta dhumu jirtuuf abadan ani gara kiyyaan ijoollee walloo keessan naqunnamaa waan dandehen isin bira dhaabbadhaa gabbahaa iyyadhaa ibiddilleen ka abbaan tuqatee bobahaa jedhan yoo isin gurra qabattanii uu jettan haa isin baasanii gize isaan Oromoo miti isinin jedhan nutillee Oromoo miti isin waliin cinna nutilleen yaa arsi isinillee of keessaa nu baasa sanii miti yoo jettan ka'aa yoo nuti gosa teessan dhugaa nuti shanyii teessan taane gabbahaa walloo dubbadha walloo gargaara dhugaa rabbii dubbachuuf warra Baalee maaliif callistan hay warri kalee maqaa keessa yaamsisi shanyii ilmaan raayyati warri kalee maqaa Baalee yaamsisi shanyii ilmaan raayyati shanyii nama dhibiitii miti akkasi beeka shanyii wallorraa tokkodha yaa shanyii warrollaa tokko wallorraa tokko qillisaa eela raayyaa eessa jira Baalee keessaa bar ka maqaa qabu qillisaa eela raayyaa qilliftuu haadha shaayita jedhaniin eessaa beeltoo kurkurruu baay'inaan eenyu qubata ilmaan raayyatii miti raayituu galbii hoo maaliif gabbaatanii yoo wahillee godhuufi dadhabdan maaliif sagalee hin taaneef warri biyya alaa ciistan in beeytan hacaalumfaan ittiin dhaadatee jira gaafa dhiyoo raayyaaf raayituu jedhee walla bar shanyii ilmaan raayyaati aanaa reeffa aansanii jedhan kanaafiyyuu gabbahaa dubbadhaafi shame on you Oromoo wallaahi billaahi shame isinitti waggaa 150 gabrummaa himattan waggaa 400 ka isaan gabrooman gabbahaa ummata kanaaf dubbadha haga gabbaatanii namni martuu afaan beekuun walloo iyyutti nutillee iyyanna isinirraa hin callisu Abiy Ahmed rabbi sodaadhu ummata keenya nuu dhiis namni takkaa walloo ka ajjeeste nuuf nama 10,000 dhiiga nama 10,000 taa'ee dandaha rabbi sodaadha ummata keenya ka walloo nuu dhiisa paartii biltsiginnaa nurraa hin tuqinaa ummata keenya waa namaan gootan naman ajjeestan naman jireestan waa nuu godhaa hin jirtan biyya keenya qabsoo ilmaan Oromoo gurgurattan dhiiga ilmaan qeerroo teennaa ittiin taphattan deebitanii dhiiga obboleeyyan teennaa hin buusinaa dhiiga obboleeyyan teennaa ittiin hin qoosinaa dhiiga ilmaan walloo wallaahi feerii miti yaa yoo walloo gabbahaa iyyadha gaafa isaan Oromoo miti jedhanii isinii dhaabbachuu baatan nutillee Oromoo arsii keessaa nu baasa because walloo nu wajji dhalatte haa qoratanii seenaa yaa walloo bakka martuun jirti bakka mara jirti raayya bakkeen isin hin jirre garaan haadha teennaa saartuudha garaan haadha Oromoo saartuudha shanyiin teenne bakkeen isin hin jirtu kanaafiyyuu Oromiyaa guutuu jira warri Booranaa walloo Booranaa jedhu jiran daawwee harawwee jedhanii yaamu jiran gabbahaa warri maqaan isaanii ittiin dhahamtu cuftiyyuu gabbahaa dubbadhaaf warra Baalee
gizee karrayyuutu kan silaa namni gabbahee karrayyuu falmatuu qabu isinidha. Karrayyuun laman jirtu karrayyuun takkum. Karrayyuun Boorana keessa jirti, Baale keessa jirti, bakkeen isin hin jirre hin jirtu. Kanaaf gizee karrayyuutu kan ka gabbahee iyyuu qabu isin. Gizee Wallaggaatu kan isin ka iyyuu qabu. Maaliif jennaan gadab asaasaa eenyudha? Garjeedaa miti. Daawee aanaani beegii maalii jedhan aanaa garjeedaa jedhan Wallaggaa miti. Maal kijiba maaliif addaan namni wal qoqqooda? Kanaafiyyuu wanni nu addaa wal qoqqoodne bineensi jidduu tanatti nu nyaatuuf hin jirudha. Gabbaha ijoollee kanaaf iyyadha. Gabbaha iyyaafi warra ammallee Oromoo hunda Xayyibaa hammee jarriin ajjeeste maaliif hin gaafanne Oromoo? Xayyibaa bakkuma isin itti buute argitanii jirtani maaliif hin dubbanne Xayyibaadhaaf? Xayyibaan jirti moo duute jettanii maaliif hin gaafanne? Waan feete haa taatu kalee isin tajaajilaan turre kalee arsirra mee Haaji Aloo ka Baale biraan naa gaha. Haaji Aloo abbeeraa kiyya dhagahe. Adeeroo kiyya dhagahe. Anaaf si gosalleen tokkodha, balbalalleen tokko. Yaa sii himuu fedha. Nama waggaa 70ti. Amma booda waggaa 70 dhibii hin jiraattu abbeeraa kiyya naa dhagahe. Xayyibaan takalee si waliin deemtee naannoo Harargee ummata baqataa makiinaa 15 reeshina qabattee dhayxe meeti intaltiin duute moo hin jirti? Abiy Ahmed eessa geesse? Maa hin gaafanne isin jaarolee teennaa miti? Mee Xayyibaan eessa jirti? Lammaa Magarsaa kakalee Oromoon tun gooftaa dhibii hin qabnu gooftan keenya Oromoodha jedhe meeti? Mee jarri hin du'anii? Maaliif hin gaafanne Oromoon jaratan? Ijaan arguu jirtan namichoon kun waan inni dalagu jiru. Maaliif hin dubbanne Oromoon cufti? Arda kunoo Wallaggarraa buusanii jennaanii waraana Wallotti banan. Shanyiin ilmaan raayya gabbahaa dubbadhaafi. Namni raayya tuqe salphatu malee addunyaa tana gubbarraa hin deemu. Mallasiyyuu fixee bilaash irratti guddina addaa Walloo zoon hin jenneen Oromoo Walloo zoon bilaash irratti hin jenneen sodaatee guddina isaanii kophatti kutee ifiin ifaa bulchanii jedhee ufwanneedha. Abiy Ahmed atilleen salphattu malee addunyaa tanarraa hin galtu. Maaliif jennaan Haile Sillaaseen Baale dhahee Walloo beelan fixee salphatee duniyaa tanarraa gale. Atilleen ummata keenya ka Walloo waraana itti bantee achiif Affariidhaa fi zoonii Walloo kana balleessina jettee Daani'eel Kibratirraati aayidiyaa fudhattee ummata Oromoo Walloo keenya fixu jirta. Walloon garuu kophaa hin dhalanne akkasiin kophaa hin dhalatin nutti ummatatti iyyeessi dhageessisa. Akka isin zariin isii bakka maraa jirtu. Akka isin kophaa dhalattee isiniif amaarri kophaa cafacafatu barbaaddan san argite abadan isin hin milkooftu. Waggaa 400 kophaa boottee arra kophaan boottu Walloon. Walloon arda kophaa hin boottu. Walumaan Itoophiyaan sun waliin bootti. Salphattu malee duniyaa tanarraa hin galtu. Namni shanyii ilmaan raayyaa tuqe duniyaa tanarraa salphatu malee hin galu. Yaa maqaa hedduttu maqaa aarirraa ka'a. Yoo jedhe garuu rabbii kiyyaa wal dhaba jedhee sodaadhu jira malee hin tuqa sila. Namni shanyii ilmaan raayyaa tuqe duniyaa tanarraa salphatu malee ilaa Teediroos. Warri asiin dura raayyaa tuqe cuftiyyuu bar Ehaadig jedhanii warri arda waraana Ehaadigin dhaabatu maqaa ijoollee raayyatii miti. Kan Tigraay bilisoomse eenyudha? Ijoollee Walloo miti, ijoollee raayyaa miti. Ka ardaatiin irra gaddeebitee jara waraana itti bantee fixxu. Abadan siin milkooftu. Boorana keessaa zarii qabdi. Arsii keessaa zarii qabdi. Baale keessaa zarii qabdi. Sitta himnuuti Abiy Ahmed if bilisiginnaa dhageeffadha. Zarii ilmaa Walloo ijoollee raayyaa fixxanii duniyaa tan isinillee nagahaadhaan irran teettan. Waraana kabane Affar eenyu jala bulti. Jabuuti jala bulti ummanni Affar. Si jala buluu hin jirtu. Warra qaanyii hin qabne Affariif Amaara fixu jira namaan jedha. Amaarri kaasi atin aayidiyaa irraa fudhattee zoonii Amaara Oromoo san balleessina jettee itti ol dhaabatte nutilleen si jalaa hin hafnuudha. Yaa ijoollee Walloo baartii bilisiginnaaf Abiy Ahmed nurraa hin tuqin. Dhiiga ilmaan teennaa hin jiksin. Piliis rabbi sodaadhu. Abiy Ahmed biraan naa gaha. Abiy Ahmed waraana nutti bante nurraa dhaabachisi. Namni takka ijoollee Walloo ka ajjeeste nama 10,000 dhiiga nama 10,000. Nama 10,000 nuuf nama 10,000. Sin dhiis nun argitaa miti. Haaji Aloo abbeeraa kiyya. Ani akka atin salphattu hin fedhu duniyaa tana gubbarratti akka atin karaa kabajaadhaan
amata torbaatama dhibii hin jiraattu atin isin warri kunooti kara baaletillee biltsiginnaa jalatti galee biltsiginnaa waliin jiru jedhanii ummanni hamataa jira gabbahiiti dubbadhu lola nurratti bane nurraa dhaabuu qabaan hay abbeeraa kiyya gabbahii dubbadhu Aliyyi Surur nama kalee gabrummaadhaaf jecha biyya Sumaalee ture kazarii teenna Aliyyi Surur baalee gindir jiraata naa ittiin gaha Aliyyi Surur rabbi sodaadha biltsiginnaa jalatti galtanii ijoollee keenya hin fixina biltsiginnaa jalatti galtanii maaliif biltsiginnaa namarraa hin dhoorkine si warri jalatti galtan ka isaan lola ummata irratti banu maaf baqataa keenya ka baalee fi gammoojjii kara gindiriif gammoojjii madda walaabuu jiru maaliif hin kaasin maaliif kararraa hin kaas isin ka biltsiginnaa jalatti galtan ummanni keessa muka jala hin ciisu muka jala hin ciisu akkam namni nama ilmaan mililik nurratti faarsu nama nafxanyaa nurratti faarsu akkam jala deemu hay Aliyyi Sururiif Haaji Aloo biraan naa gaha warri baalee kutaati biraan naa gaha mee Xayyibaa Hasan intala kalee akkasit dhaabbattee ibidda keessa dhaabbattee falmataa turte warri owwaaltan gabbaasaa jettanii maaf hin gaafan ijoollee walloo ka ammaan kana waraana ifumaa irratti bananii naannoo wanniti jedhan maaliif ka'anii hin dubbanneef ara rabbi sodaadhaa biltsiginnaa ara warri isaan deeggartanillee rabbi sodaadhaa ijoollee keenya nuu dhiisaa ara nama keenya nurraa hin fixinaa ara biltsiginnaaf warra biltsiginnaa jala deemtanii cubbuun isin hin dhiistu ijoollee keenya dhiiga isii hin buusinaa waggaa 400 gabroonfattanii jirtan isin warri Amaara leellisu jiru warri Itoophiyaa aandinnat jettanii aandinnat irraa maraattan abadan aandinnat hin taatu walloo diqitti yuu dadhabdan wallagga yuu torbaan lamatti xuruq lafarraa goona jettanii hin dadhabdan amma ammoo wallagga intarneetii gadhiisiisaa jedhanii isinitti iyyanii jennaani amma walloo irratti waraana bantan walloon akka isin namarraa dhalatteef akka kaan hin argitan ka isin kophatti jara kophatti qabattanii nyaatu itti jirtan warri as jala deemtanii nama arrabsan rabbi isin yaa araaramu nama asoo namni keenya du'u jiru nama asoo namni keenya dhiiguttu jiru gadi yaa'ee nama arrabsu mangistiin hin kufaa hin dabraa nutti walitti hafaa shame on you warri biltsiginnaa jala deemtanii nama arrabsitan rabbi sodaadha yoo badii qabaanne badii qabdanii kana dhaabbadhaa namaan jedha atoo namni keenya nurraa du'u jiru asoo namni keenya dhiigaa jiru nama hin arrabsinaa rabbiin sodaadha nuti ani paartima biltsiginnaa rabbiin sodaadha ijoollee keenya kanurraa ajjeesu jirtan nurraa hin ajjeesina waraana affar kanurra bantan waraana makkalaakkayaati ka arda ijoollee walloo fixu jiru arda guyyaa arda waraana makkalaakkayaati ka ijoollee keenya fixaa jiru ijoollee walloo warra dhufee nama aada dhiistanii maaliif ijoollee hiitan arda warra dhufee jara aada dhiistanii wanni isin jara hiitaniif maal warra dheengadda pirezidaantii naannoo Amaaraa fixe gadhiistanii ijoollee bar achi self defense dha bar addunyaan illee hin itti amantii bar self defense nama dhufee nama adu ifirraa deebisuun silaa ciisanii hadu'anii barbaaddani biltsiginnaa mee waa isin gaafan isiniyyoo yoo namni tokko dhufee nama keessan ajjeesu namuma gabaa keessa dhaabatu waraanni keessan nama 10 nama 20 fixaan jiru san eenyu isin gaafate nama nurraa ajjeesan jettanii kijibaan gizamartuu nama fixan shira nama keessan dalaydan rabbi sodaadha ara rabbii keessan sodaadha ijoollee keenya nurraa hin fixinaa Ashaa Oromiyaa Ali gabbahii dubbadhu ati miti ka duraan walloodhaaf dubbachaa turte maa callistama ijoollee walloo ka dhumu jirtu niitii Dr. Obsaa biraan naa gaha please maa calliste ijoollee walloo ka dhumu jirtu maaliif arra gabbaatee hin dubbattiin Ashaa Oromiyaa Ali ijoolleen keenya martuu ka addunyaa tana gubbarra jirtan gabbaha walloodhaaf dubbadha waggaa 150 gabrummaa himattan waggaa 400 fixu jiran ijoollee kan arrallee Abiy Ahmed bakka silaa lolli nurraa dhaabate bakka ijoolleen teena nagahan jiraatti jettu gabbahanii ijoollee fixanii rabbiin sodaattanii ara taa'ee dandahaa rabbi sodaadhu ara waraana nurra ijoollee keenya rabbanti nurraa deebisi ara nageessa oddoo kalemaasii galtee waraana nurratti hin bobbaasina rabbii keessan sodaadha ijoollee keenya nagaa nuu kennaafi dhiigni ijoollee walloo ka isin arra ajjeestan way isinitti nafuuy ijoollee walloo jabaadha iyyadha
self defense da namni isin dhufe ifra ciistaniin du'ina ofirraa deebisa garuu jazaa keessan garuu bilsiginna isinitti naftu guyyaa takkanuma argattan takka namni ijoollee raayyaa tuqe namni shanyi ilmaan raayyaa tuqe addunyaa tana gubbarra salphatu malee duniyaa tanarraa hin galle bar mallasiyyuu sodaatee haguma fixu fixee sodaatee walloo na abaarti jedhee macarrasha irratti walloo zoon jedhee kuteefi كيسين أردا أبي أحمد كسلا أردا زرين كان كأورمو جدني مكا أورموتي سيامن كاتر جباتي جولة وراني رتبنتي قيادة كديجا يسي إتو مسهلبت أكهيل سلاسن شني المرة يا بيلن الما والله فيته بال اللي نوده تيارا أن نوده بكلال قوتوان بالي جباتي كراي ساني تولشته وني قلو كيجيبا كان كلال أبي أحمد كيجيبا يسادي رولالا جزء بيسي عرب الرقفودة تمالجل تان أديسوا بان تولشة تان بالين تولشة كيجيبا إسانا ميتشكر ميلا أما كونوا الدنيا رديمة إرداتا كذا تجر إرداتا أورومونين كذا بكتا كينن إرداتا كذا وان تكلين قلوا في بس فوق تكونوا جند أمارتين تولشة جرا مليلكين تولشة جرا أورومون تان أرجو تنجرتو بك مال هاجنو ديرو بكا قبالي هو هاجنو يجولك إن ما نور رافتن ربي صدارو وان تكنوا قدين سيمفين بكا هما يجولك إن ناين قدين لفلين ونتولشين نما كينا نور راين أجيسين قرو هاي وانت كانوا كنن قرصون ياتي هاجراتو منكن قرو نما كينا نور راين أجيسين أبي أحمد ربي صدارو بلسجنا ربي صدارنا يجولي والله كوران الربنتن الراد أبدا نمني يجولي والله تكي نجاها ننجران تكاسل بتي دنيا راجل هاي او جنة إينا بكديم نمرتي إسن الراد أبتشيسا إجولة أورمو كالدنيا تنا جبر جرتن إجولة إسي وقادي بتكاشن تما قبر ما يمتن والله وقادي بافور فيت أجرن كنوا أما أبي أحمد اللي لولا إرتي لبسي لولا إرتي بني فيت أجرن الدنيا تنا جبر كجرتن أمته والله تفسجليتها بليز أمته والله تفسجليتها وراني أفر أبلينتين نمني نورتي بني أبي أحمد إسا يرو أورمو سنة تلتيسن تنقد جزء والله في وراني أوروميا سنة تلسيسان والله أفر اللين سنة تلسيسات ترد كنوت فيديو قبرت أرجو جرا ورانا إساني كجنيساني والله أو في ديموجو أردا قويا أردا ورانا مكلا كياتي كجولة كجولة أردا هيدان اللين إجولة والله إجولة مالف منا يفيتي تتلفني أداني قد دبي أني مالي في فرانا مدبي استنجتشو إتيدا مو كم دي جولة أرى ربي صدادا أرى أمتك أنا نورين فتني أبي أحمدي أرى بالسجن ربي صدادا أرى إسين كدنا جولك أنا نورين فتنا وأنت كانون قرينا وأنت كيسين راين فينو نما كنا نورين الجيسنا أرى تاي دندها ربي صدادو مكا أورمو كان أنغويا تكلي صوتاته هدم تجرتا أرى أمتك أنا نوريسي أرى ورانا نورت لبستن نورات أبتشيسا إجولة أورمو كالدنيا تنقبر جرتن إسي وقادي بتكافشن تما نفيت أنجتن والله وقادي بأفور فتن أركا سجليت آفي والله كباهن دلني بورنا كيسانا مكابدي أرسي بالي كيسانا مكابدي أرسي تان كيسانا مكابدي شوا كيسانا مكابدي غران هاتي أورمو سارتودا كباهن دلني أمن كوريني وان أمت جبات أنيف هاجر دايسيني ماتشو جرمالي أكا كوبات أنيف سلاك أورمو واكتني أورمو جبها أمت خناف سجلتها هيوت أورمو كالدنيا تنقبر جرتن اسم بقى جزء من من كيسان أجيسان دب تعزيانا ما نفتني واي أورمو تي يا جزء يوم نما وانا ما قوتن يوم مدوي تعزيانا ما تلفون مال بواقبة تعزيان الصوري نما نجتو مال بواقبة أبا هجنا نراد إنه تدوم ملكا هنا بالسجن في أمتك هنا في الترابات جوهر ورانا كبا أعوذ بالله أمتك عنين كم أمتك عنين كم أمتك عنين كم أرى ربي صداد أمتك هنا نوديسا بالسجن ديجا إلمان أورموتين الدنيا أكسيت أنغو رجلتني نفتنيا أنغو غوتو أنغو تكنيتني أما اللي قد دبتني جولك نفتني إجولة أورمو كالدنيا تنقبر رجلتن ويكا حقوما في أبدا بكا هند حقوما بيتشادا في أبدا نما جالتن كان في الرئيسة حقوما في المدى بكا نجايا دانجرادا دي هنج اللسنا ربي صدادا جزء كريو فتن هنج اللسن منكم لا فايساني الرافدتن
lafarraa fixan haga isaan takkitti isaanii lafarra barbaadanii karrayyuun eessa maayyii aante jedhanii barbaadanii si umman ishi wallollee dhumtee beeyta akka warra jiillee dur lafarraa fixan dhumtee beeyta haga jedhan eegani ummanni kun ummata jabaa waan ta'eef haga ammaa Oromoo himatu jira malee karrayyuu fi walloon akka kun Oromoon itti daawwattee namni takka isaan gargaaruu dideen silaa ka Oromoo himattu wallee warri ijoollee karrayyuutiif ijoollee walloo ka ajjeestan kan dhiiga isaanii guyyaa takkanuma baastan dhiiro guyyaa takkanuma baastan yaa nagahan naa jiraadhaa ilmaan Oromoo hundaa isin jaalladhaa callistanii hin taayinaa kaa obboleeyyan teessan ka waggaa 400 ol dhumaa turte sagalee tahaa fi biliis aanaa reeffa aansanii Oromoo tiyya Oromoo jettee isini bowuu jirtiiti kaa dubbadhaa fi zari kophaa hin dhalanne akkasiin kophaa hin dhalatin mee xilaatuma isaan marse kanayyuu argisiisa هاي ورما أمارة ونكتو أتشيسن لو في دينغدو ولا قد هني أما اللي مكلاكيان ها والله في توفي ثاني ميديا إساني جل ديما واني سانا سهلالا جولي أمارة ميديو إثيوبيات ميديو ما أمارة جل ديما لالا ونكي تتشي لكينا ما في تيا دينغدو ولا قد كيجي بعدان دبر بوتان مالي قدان كان دراما دبتا كفيدان أما اللي دراما دبي نجاها الناجرادو أبي أحمد وان ندندن ربي نور هنكاو أبي أحمد يا ربي نور على فكاي بلسجنا يا ربي نور على فكاي إسن هنديو أكو مجباتني أورمون هنديو أكو مجباتة دبي كورونا ربي تكاد تجرتو دبي ربي نتفيده أبي أحمد نترك كينا نفيد تفيده دبي نتهرك كينا نفيد تفيده ربي نورها بوسوتي وري أرجتني نتي وللتفا warri argitanii paartii kanattu waan godha jettanii eeggattan wallahi nama argite gaangerraa dhale wanni gaangerraa dhale eeggate maaliif jennaan paartii gabbaatee halkanii guyyaa namuma fixxu kayoo wallagga jettee wallaggatu taatu kayoo gujii jettee gujitu taatu nama Oromoo hunda waliin dhooftee bakka maanguddoo ta'e na fixu jirtu mee amma jaarsi tuulamaa sanfaa hayyuu Oromoo sallaan owwaaltee gubbaateetti yaa Oromooti isin jaalladhaa gabbaha ijoollee wallooti dubbadha mee xilaatuma kana ka isaan marsee gubbarra taa'u kana argisiisa akkisiin nama qabdu walloon akkisiin nama qabdu hay mee ijoollee raayituu jarritun isinirraa dhalatte rabbi sodaadhaa gabbaha dubbadhaa fi mee akka isiin walloon isin waliin dhalatte mootummaa Abiy Ahmad garsiisa hay Saalihaa Saamii biraan naagaha isiidha kawaa walloo yeroo hedduu qoratuu turte raayituu galbii deemiti Saalihaa Saamii kutaati hagan biraan naagaha alla ijoolleen harargee yoo as keessa jiraatte obboleeyanti kutaati biraan naagaha Saalihaa Saamii dhaqxee raayituu galbii dhaqxee haa qorattu mucoon suni gaafa saniin argina duuba walloo waan isiin taate akka isiin nama waliin dhalattee fakkaan hin argina haa qorattuuti laakiin guyyaa takka numa salphattan guyyaa takka biltsiginnaaf warri biltsiginnaa jala deemu ni salphattan nagayatti obboleeyanti isin jaaladhaa nagahaan naa jiraadhaadhaa gabbahaa dubbadhaa fi ijoollee walloo kophaa hin dhalanne isin waliin dhalatte halkanii guyyaa isin boo'u jirti gabbahaa dubbadhaa fi kuwaayitiin ta'ina akkuma wallaggaa iyyinetti afaan beeknu hundaan ijoollee teenya fixu jiran jennee naannoo karrayyuutiif naannoo argitee wallootiif haa dubbannu lafa karrayyuu kasaamamu jirtuuf illee haa dubbannu namni yoo du'e homaa waliin godhu akiratti qabrii tira na yoo andu eenyu waan godha obboleeyanti maal naa goote na waliin qabrii buuti garuu gaafa an jiru na bira dhaabbadha gaafa nuti jiru obboleeyanti na bira dhaabbadha yaa lafa karrayyuu kasaamamu jirtu kaa dubbadhaa fi haajalee cedee karrayyuu miti dhiro kadir boruu karrayyuu miti ka onek keessa ture wanni ajjeeste maaliif lafa isaanii itti daawwattan an ijoollee karrayyuu haguma ta'e ka biyya alaa jiru kanayyuu maaliif gabbahaniin dubbanneef aniyyuu kunoo ammaan kana gosa irraa dhaladhe raayya jedhee kunoo iyyuu fi jira raayituu teennatti iyyuu jira beekta gabbahanii walloodhaaf dubbadha karrayyuudhaaf illee dubbadha akiraa namni homaa waliin godhu hay yeroo raayituu galbii dhahan bichaa hin iyyinaati gizee walloo dhahamtullee iyyaafi gizee naannoo dhibiiti gammoojjii baale wanni hin iyyinaafi gizee karrayyuun dhahamtullee gabbaha iyya yeroo daawwee qaachan bichaa dhahan hin iyyinaati gizee daawwee harawwee amma kunoo walloo dhahamu jirtullee iyyaafi warra baale
أبيرا هاجي ألو قبهي دبدوف أما بود جنة ترباتم إبيهن جرات قبهي أمة بلاش الرديقة ثاني فتو جران كان قبهي دبدوف نجات جولتين إسن جالدا هند إلمان أرموتو أنا تكتشا أدان جالدو أنا فلانو تكلهن كابو هند إلمان أرمو ديغا كي يلافيتي يبوتو قاما كياتي إسن جالدا بهاديها كابا كبتي بكيرورون التجرتو فوكس قده دبده نره هلالين عبليانتي إسن جالدا نغاها ناجرادا هند كيسانو إسن جالدا تكله إسن نمني جبوهن كابو نانو أرميا غوتو كابا كبا بهاديها ولغا جمّا أرسي هررجي شوفا إسي بورنا guji shawa hunda keessanuu isin jaaladha waliif sagalee haa taanuti wanni dhaaba maali jedhan kun cuftuu hin tarti nutti walitti hafaa angoon hin dabarti biraallee du'u jira mallasiyyuu ka takkaa hin du'a jedhee irraa bu'a jedhee fin eegun biraa dabre olomaa in rabbi itti kadhattee sammuu qabaa jedhanii sammuu qabamee du'e kanaaf jennee wanni hin jedhin haqaaf haa dhaabbannu hundi kennaaw ka'a waliif haa birmannu lafa karrayyuu kasaamamu jirtuu fillee karrayyuu fantaallee lafa isii ka amaarri saamee naannoo ofii jala galchuu jiruu fillee dubbadha warri baale qubattan ka'a warra karrayyuu fantaallee karrayyuun laman jirtu karrayyuun takkuma walloon laman jirtu takkuma raayitu isinillee walloo homaa ifin dhoksina gabbaha dubbadhaafi ummata walloo waliin dhalattan gabbaha dubbadhaafi akka isin kophaa dhalattee wayi halkanii guyyaa itti roorrisan hin argisiisna akka karrayyuulleen kophaa hin dhalatin akka walloon illee kophaa hin dhalatin mootummaa Abiy Ahmediif biltsiginna hin argitan fuulduraadhaaf wallo kophaa hin dhalanne raayituu waliin dhalatte raayya waliin dhalatte karrayyuun kophaa hin dhalanne baale keessa jirti baale waliin dhalatte meetan kophaa hin dhalanne shawaalleen salaale baale keessa jirti gaadullaan kophaa hin dhalanne warra ituu cufti laan marti isaanii bakka hin jirren qabnu boorana keessa jirra karrayyuun wanni gaadullaan keessa jirti boorana keessa karrayyuun boorana keessa jirti ilaa argitee keeniyaa jirra ilaa keeniyaa bakkeen nu jirren jiru hawattu akkas warra bunee ilmaan bunee daraaraa leenca gaara goonii bakkeen jirren qabnu nuti kanaafiyyuu ni arguuf teettan akka karrayyuuf walloon kophaa dhalatteef akka kaan lafa isaanii ka irra baxaraantanii kan amaaraadhaan ijoollee keenya fixu jirtan kana biltsiginna akka karrayyuuf walloon kophaa dhalatte isin argisiisna walloon laman jirtu walloon takkuma shanyii ilmaan raayyati walloon ilmaan raayituuti walloo raayya takkuma qoradhaa zarii namaa jalqaba karrayyuun lama hin jirtu karrayyuun takkuma ta boorana keessa jirtu ta gujii keessa jirtu ta arsii keessa jirtu ta shawaa keessa jirtu ta harar keessa jirtu cuftuu takkaadha kanaafiyyuu ka'aa walii dhaabbadhaa walirratti hamtuu hin laalina gosa walin qoodina jimmas kenna wallaggas kenna hol ormiyaan teennaan haatillee nutiidha jalqaba warra baaleetitti oromiyaa guutuu falmachuu qaba isinittu adda dureedhaan falmachuu qaba maaliif jennaan oromoon shanyiin isii baale irratti argamte waan jedhaniif kanaafii warri baale yeroo hunda adda durummaadhaan ka oromoo guutuu falmuu qabu isinidha gabbahaadha ilmaan oromoo ka dhiigni isii jigu jiru kana dubbadha nagayatti nagaa annaa jiraadha kana arrabsitanilleen galatooma kana faarsitanilleen galatooma hunda teessatu isin jaaladha warri na arrabsitanilleen afooyinaa lillaa isinii dhiisee jira qaamni kiyya isinii firiidha obboleeyyantii waan taataniif dhiiga kiyya waan taataniif yoomiyyuu isin jibbu isin jaaladha warra na arrabseef warra na faarsillee mara isin jaaladha Abiy Ahmediyyuu asoo inni kararraa hin gorini na waan irra jaaladhu hin qabu isa kararraa golee nafxanyaa jalatti gale kanumaaf isa jibbine malee jibbansa takka akshinii isaa jibbine malee akka namaatti jibbana takkallee irraa hin qabnu akka ilma namaa tokkotti jibbansa takkallee Abiy irraa hin qabu garuu akshinii isaa dalagaa isaa bichaa jibbine yoo inni ardallee kararra deebi'e waan jibbinuuf hin qabu rabbi haa qajeelchu biltsiginna rabbi haa qajeelchu argitee waan nuun taane rabbi nurran kaayi waan nuun dandeenye rabbi nurran kaahu nu hin dandeenyu biltsiginna waan nu dadhabneef rabbi nurraa haa fuudhuti hagasuma bakka kadhanteen isin hunduu bakka jirtanii rabbi kadhadhaa koronaadhaa fi paartii biltsiginna hin dandeenyu waan nuun dandeenye rabbi nurran kaayin jedha bakka jirtanitti rabbi kadhadhaa biltsiginnaa fi koronaa rabbi nurra kaaye biltsiginnaa nutti firra kaaye rabbiin akka nuti firra kennan ifirraa buusuu qabna
بارتي بالسجنات في كورونا دبني جرا ربي نورها بوسو جدا ربي كددا ديغا الماء واللوتي ديغا جولي كريول لي نكفلتن كما تم كريولا في ارغيتي جولي واللوتا اسم فيت اجرتني لي نوف نمني اساني تك نمني واللوتكو كما كودن نوف نما كما كودني يا ككريوتي لي نما كما كودني كنافو بالسجنا سني ربيتني افتس قبيستني وقالك امستني جولي كينا لف دينا مباو قبدا نجات